namni facaafatiin biqila maaleegaa akka silaa feenuu ittan siifa keekaa silaa waan dubartuma beeka beekumsa walitti qabuutoo dandeenyu baruuf barsiifachuu wanni dhiibne teenyuuf namni borimmata tajaajilu eenyu har'a kunoo biyyaaf waa gochuu hin dandeenyu kaleessan baranneef takaalamne teenyu yaaboolee wankiyyaamee wala dhageenyu dhibdeen nu mutannee dhalootaan hin geenyu bakka ummanni gahannu sakaa borgeenyu namu amma dandeenyu barsiifachuu yaalla arganne ergamaa caala beekumsa dhuunfannee diinee qaddamannaa nu rabbi tamannaa hirkoo gaarii qabna inshaallah gaaf tokko mataa ol qabanna waan namni biraan qabne islaamummaa qabna diiniifis daawaafis yoos bu'aa qabaanna uumama ilaahiin nutti mee quraanan ilmi shari'aatiif kan idilee qabaannan teknoolojii amma barree fayyadamna faayidaa targannaa